Safa yo jannoman alaga bingabroman akka goobanafa ingabromure alaga bingabroman tokkummaan kaanii yoo jabaatan alaga bingabroman aarsaa kafalanii yoo qabsan alaga bingabroman falataa muka soofure alaga bingabroman abao waboko abao di kana dura ture garuu dhiigiin qabattee obsee sil'ee Oromoo more than 3 hours sararra taa'ee eegaa ture waa'uma qixxee fattanii as bahuu diddanii aga ammaatiillee Oromoon haqni sorganaa'etti taate maal fakkatu ammoo gaafa eegu turee haa turummoo ilum turra jette buruun biyyi turtaniitu akkuma turtaniifu baga nagaa turtanii baga jiraatan jechuu barbaada. Jechaafne waan dheeraa hin qabu waan dheeraa jechuu hin barbaadu. Amma sadarkaa jechaa waa jechuudha dabarreetu gocha qofaatiin yeroo hojiitti dhiirree mul'isuu irra kanaaf immoo wanti jedhamee taasisamee darbeera waan jette akkuma Oromootti hir'atu jiru yoo Oromoo waa dammaqsuuf waan himu jechuun barbaachisaa ta'e ari haga nadhii gammadaan Oromootti haasa'e har'a Oromootti haasa'uu danda'u yoo Oromoon silaa waa hubatate jechuun waa hubatate haasa'an nama waa hubatate nama dhiira ta'e haasaa nadhii gammadaa kanaan dura Oromoo waliin qabee haasaa ture Oromoo yoo sana ammadeerratti qorii nu fayyisa ture kanaaf gamee sadarkaa haasaa irra dabarree gochumaan hojii rumaanii waa haali jiruutti haasaa cubaltuuti jedhanii garuma kaabtoon gochaan lafarratti waa haali jiruutti hojii hojjechuun irraa hojii kana keessatti dhaloota ture Oromoo dhaloonni ture amma nuti dhaloota isa qabsoon haalmayaan deemaa turte ture keesse dhaloota shanaffaati jettee jaalaa kan qabuutti. Dhaloota shanaffaa kanatti jedhu Oromootu ture. Oromoo isa bilisa walabaa fi birmada. Oromoo bilis walabnii fi birmanni suni Oromiyaa bal'oo dachee taate kana keessatti birmada taate kana keessatti walaba taate kana keessatti mul'ata qaba jiraataa. Genereeshinii tokko genereeshinii bilisa gabrummaan isa tuttuqne dhiibbaan halagaa isa tuttuqne of danda'ee isa jiraataa dhaloonni itti aanee dhufe gabrummaan diidaa bilisummaa Oromoo sarbuun dhufe halagaarraatti dhaggaamame dhaloota itti dhufe dhaloonni kunis mul'ata qabatu inni kun immoo bilisummaa isaan sarbame sana dabarsee kennuu diddaa fi gabrummaa itti dhufte fudhachuu diddaa fi ardoo gabrummaa jalatti kufuu dhaloota taasise inni kun dhaloota lammaffaa mul'atti isaa halagaarraa waan isatti dhufe fudhachuu diduu fi diddaa keessatti qabsootu jira qabsoo keessatti immoo wallaantoo immoo wareegama dhabdaa wareegame garuu dadhabee cabee halagaa jalatti inni sunis jenereeshinii tokko dhaloota tokko. Dhaloonni isaanii dhufe immoo kufaatii Oromoo hamtuu isa mudate akka halagaatti kufuurraa dhaloota kolonii isa mudate. Kolonii sana keessatti lafti irraa fudhatame. Lafti irraa fudhatamee ka'e immoo dhaloota halagaa isatti dhufe eenyummaa isaa sanarratti lati maayinti isaa sanarratti poizinii yookaan mustaartii poizinii qabu kaltifeet irratti gochuutiin sammuu isaa irratti hojjetame sammuu dhaloota nam adda ta'e riitti jirraate muuke dhaloota akkasii ture sunis jenereeshinii dhaloota mul'ata dhabe yookaan immoo mul'anni isaa Oromoos adeemsifaadha gochuurra halagaas adeemsifaadha gochuu warra isa gabroomsee sammuu isaa kaltifeet godhee achirratti poizinii dhaabate isaanirraa waa fudhate dhaloota akkasii ture sunis jenereeshinii ture. Achi booddee dhaloota kanatti aanee kan dhufe dhaloota arfaffaa. Dhaloonni arfaffaa dhaloota akkasii aanee dhufe ammoo dhaloota hirriba keessa jiru dhaloota eenyummaa ofii
identity crisis keessa jiru salphinaanii dhaloota jiru nama ofitti amane hirribaa dhaloota dammaqsu dhalootichuma mugaa akkasii keessa dhaloota consciousness isaa baay'ee qara ta'e civilized ta'e dhaloota akkasiitu Oromoo keessaa ba'e. Sunis genereeshinii wal genereeshiniin kunis mul'ata qabatu. Mul'anni isaa isin Oromoo gaallaa miti. Isin lafa bal'oo haadhii badhaatoo taate Oromiyaa qabu sinaatti. Naannoo gaalaa isa osoo hin taane Oromiyaa. Isin afaan Oromooti dubbatu. Isin nama hundumaa kamiyyuu waliin wal qixa. Eenyuu gadiyyuu miti. Afaan keessan, aadaan keessan, sirni keessan inni isin gabroomte bifa kamiiniyyuu baay'ina uummataa isin hin caalu. Bifa kamiiniyyuu bal'ina lafaa isin hin caalu. Bifa kamiiniyyuu beekumsa isa knowledge mana barnootaa isoo hin taane natural wisdom isin hin caalu. Kanaafi dhaloonni akkasii kun kottaa ni falman. Rakkoo kana keessa qaanii gabrummaa addunyaa kana irratti biyyaan qabne kana keessaa ni baana. Mul'ata qaba ture dhaloonni kunis. Yoo dandeenye gabrummaa nurra jirtu hiddaan buqqisnaa their plan A. Yoo dadhabne immoo dhaloota itti guddisnaa that was their plan B. Mul'ata. Hin dandeenye haala turte haala hamtuu sana keessatti haala Oromoon Oromummaadhaan hin jaallattu Oromoo jechuun doogummaa akka ta'e warra fudhate Oromoo jechuun of yaamuu qaanii akka ta'etti warra of fudhate dhaqee warra civilized ta'eera jedhee sammuu isaa irratti qabsiisu waan godhame sana ofitti fudhateetti amanee gara kanatti identify warra of fudhatasii keessatti dhaloonni sun mul'ata godhatee qabdoo galmeesse iddaan buqqisuu hin dandeenye garuu dhalootatti guddise. That's the fifth generation. Nuyi jechuun dhaloota aktoon sun nu guddisee itti dhalan. Warri kun egaa inni bilisa ta'ee jiraatu first generation. Inni immoo bilisummaa isaa sarbamnaan haga dandeenye lolate gaafa jedhamu bilisummaa jalatti kufe. Second generation. Inni immoo kufaatiin gabrummaa jalatti kufuu hireeni bilisummaa dhabuu sun itti dhufte immoo dhaloota isaa yeroo haga ta'ee fi doormaanti ta'ee ture Oromummaa isaa dhabe dagate third generation. Inni arfaffaa immoo yeroo haga ta'e keessa turee deebi'ee of baree dammaqee yookaan conscious ta'ee dhaloota kana dammaqsee mul'ata wayii qabaatee fourth generation mul'anni isaanii sun immoo tarkaanfatee har'a nu bira ga'ee of fifth generation. Mee isin Oromoo ni lolla, ni wareega, ni lolla, namas ni ajjeessa, dhiigas ni dhangalaafna. Eessa gahuuni Oromoon akka Oromootti mul'ata maaliif qaba har'a genereeshiniin kun nuyi maali itti bahee keenya pilaanii akkamii qabna ABCD eessa gahuuf deemutti jiru lollee yeroo hundumaa nuti maaliif waa muduunfachuu dadhabne yoo jennee ka ilaallu taate rakkoon keenyi guddaan akka sabaatti walii gallee a common sense understanding waliinidha hin qabnu. Hima fiigna, ciccinnee gamanas dhaabbannee wal hadheessinee, wal xureessinee, wal xiqqeessinee qaba ofuma isaa ofiin of balleesse. Ta'aa eegee ofii nyaatu eeganii hin danda'an Oromoo. Nuti akka sa'aa eegee ofii nyaatuuti. Gara deemnu hundumaatti boo'icha gadadoo roorroo xiqqeeffamuu tuffatamuu malee takkaa'u iddoo akkasii gahuu qabu. Waggaa 5tti Oromoon akka akkas taatu feena. 10tti akka akkas taatu feena. Waggaa 20tti akka akkas taatu feena. Waggaa 50 booddee Oromoo fi Oromiyaa hegeree ishee kana fakkaatu dhaloota akkasii arguu feena ta'etu takka konsensasii kana hin qabnu. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa waan irratti walii gallee adeemnu Arsiimoo yookaan istiraateejii bakka kanaa geenya jennu waliin hin qabnu, wal quba hin qabnu, keessaa waliin beeknu waan ta'eef namni hundiyyuu bubbee akka ibidda saafaa aduu guyyaa waaree keessa gaaratti asii ol qabatee bosona gogaa gubuuti hojiin keenya. Kanaaf yeroo hedduu Oromoon inni biyya keessa jiru amma konsensasii kanarra gaheera.
warri fagaattanii jirtani yookaan kottaa qabsoonni barbaaddu yoo ta'e dirreen bal'aa laftis kunoo fardis kunooti irratti hirmaadhaa. Yoo hin dandeessan ta'e immoo fagaatanii Oromiyaa irraa Oromoo irraa biyya keessan irraa lafa handhuurri keessan irratti awwaalame dachee keessatti dhoqqee bukeessitanii dhukkee daaktanii corroqa facaaftanii guddatan yaaddan sanarraa fagaatanii bakka jirtanitti wanti isin gochuu dandeessanii qabsoo har'a jenereeshiniin fiifti jenereeshiniin kun mul'ata qabaatee Oromoo isa biyya keessatti kaleessaaf qabsaa'aa nyaachisuu obaasuu gola ofiitti fudhatee waliin wareegamuu irratti wareegamuu miti faana dhahee gurra qabatee itti iyyee wareegsisaa ture uummanni kun. Dhaloonni har'aa sana jijjiireera. Faana nama dha'uu namatti iyyuu qabsaa'aa saaxiluu miti. Uummanni as keessa jiru qabsoo akka malee qabsaa'uutti jira. Duuti isaa isin hin dinqiini. Wareegamni isaa manni gubachuunsaa onuun lafasaa qullaa hafuun lafasaa haga buuguruunsaa isin hin dinqiini. Sun jijjiiramatu sana fide. Jijjiiramichi akkuma saboonni biraa kana dura kana ta'aniitu darbani. Hankeenyi baay'ee garbate. Baay'ee tureetu har'a kan namoonni biraa waggaa 100 dura hidhatanii darban. Yuroop har'a argitan kuni Yuroop kaleessaa ishee akka har'aa kana miti. Histiriin sun hin beeknaa jechuudha. Wal fixee wal cabseetu wal galchee bakka ammaa kana ga'e. Nuti immoo bakka warri akkasii kun waggaa 150 dura godhee darbe har'a reetidha gochuutti jirra. Kanaaf iyyuu qabsoottidha jiru Oromoo salphinatti hin jiru. Salphinni inni hamaani allees inni hamaan jeequmsi inni hamaan ignoraansiidha. Waa gochuu dadhabuudha. Taa'anii akka hoolaa rakoo osoo gurra'amanii akka korma warajoo osoo gurra'amanii callechu. Oromoon isa keessaa baheera rakkoo qabaadha. Duuti ekeraan du'aa mana nama tokko rurrukutteetti. Maatiin Oromoo biyya keessa jiru ilmaan isaa qabsoo keessatti dhiigni ishii gara rarraga bilisummaatti nama geessuu fi xoofoo cobaa jiru keessatti hin comne hin jiru. Kun immoo xiiqii dhaleera. Kun immoo haaloo dhaleera. Kun immoo gara fuulduraatti Oromoo gadroomuu hin dandeenye dhaloota akkasii gadiitti gabrummaa baachuu hin dandeenye uumeera. Dhaloota akkasiitu uumamee jira. Gabrummaa keessaa bahuun falmii fedha. Falmiin jira taanaan immoo wareegama barbaada. Wanti tola dhufu tokko iyyuu hin jiru. Osoo wareegamiin tola wanti itti bahanis hin jiru. Kanaaf dhaloonni har'aa kun waan inni dalagaa jiru kana keessatti isin hirmaannaa as dhuftanii qaamaan keessatti argamtanii yoo gochuu hin dandeessan ta'e adaraa akka sabaatti dhiibbaan isin gochuu dandeessan guddaan hin jiru. Miidhaan isin gaggeessitan garuu baay'ateera. Gochuu yoo dandeessan godha. Waa gochuun dandeessan yoo ta'e immoo dhiisaa callisaa taa'a. Inni iyyuu deeggarsa qabsooti. Gufuu keessan karaarraa kaasuutti qabsoo keessatti yeroo ofii gufuu caalaa wanni nama dhibu hin jiru. Gufuu kaa'uu yoo baattanii yeroo namarraa hin gubne qabsoo gargaartanii. Yoo toles yoo bades gaarii gootanis hamaa gootanis seenaa ulfa lafee hin dhalanne garuummoo bara baraan godaanni isa ta'ee hafu daladdanii dabarturaa kan hafe bilisummaan Oromoo hin hanqatu. Hin hanqatu kana anatu sinii mirkaneessa. Kaleessa yeroo nama 2 3 4 5 qawwee akkasii ba'atti maalidhaan iddoo har'a geenye kana geenya namni ishee yaade hin jiru. Kaleessa yeroo nuti boru soogidda lafaati taana warqee mormarraa faaya biyyoo keessaa kaatee abiddaan qoramtee morma namaarratti calaqistu bareeddu sana ta'uu deemna. Warri har'a dhagaa nutti guurtan nu qusadhaa. Borummoo ni gaabbitu yookaan immoo deebistanii dhagaa kana nurraa guuruuf yeroo guurtu dhimma chaahina. Oromiyaan hin bilisoomne yoomi guyyaan bilisummaa Oromoo. Akeekii fi kaayyoon abaa'oo inni seeraa feeraan barreeffamee dhiigaan barreeffamee lafee tutubamee lubbuun tiffame suni akka jedhame sanatti galman geenye.
alaabaan moggaa lamaan diimtuu bidduu magariisaa suni handhuura keenya Oromiyaa Finfinneetti mirmirsina jenne hin mirmirfamne. Oromiyaan bilisa isaa taatu yookaan Itoophiyaa waliin walii galtee haa jiraattu konstituushinii ittiin bultu hin barreeffamne hin jiru. Kanaaf biyyi tokko bilisoomeera kan nama jechisiisu ulaagaan sun hin guutamne jedhamaa yeroo turetti gufuu qabsooti taatanii karra bilisummaati taatanii uummata Oromoo dugda ciniintanii jedhamaadha. Hin bulle garuu dhalli nama abbaa gadaa jettanii nu ceesisu warra jettaniini ajjeefameetu ajjeechaan keenyiyyuu ajjeechaa gara malee taatee dhiigni keenya akka dhiiga sareetti dhangala'ee keessaaliin maramee sharaan maramee gatamuutti ka'e Oromoon. Ajjeechaan bara Haayile Sillaasee bara Dargii bara TPLF yoo walitti ida'ame hanga ajjeechaa har'a Oromoon ganda tokko keessatti guyyaa tokkotti ajjeefamee hin ta'u. Bara Haayile Sillaasee nama ajjeefame seenaa irratti ilaallee barree jaarrolee gaafannee lakkaa'uu ni dandeenya. Bara Dargii nama ajjeefame eenyu akka ta'e ni beekna. Bara TPLF eenyu akka ajjeefame beekna. Bara kana garuu akka Oromoon osoo hin taane ganda tokko keessatti guyyaa tokkotti namni ajjeefame eenyu akka ta'e iyyuu beekuun sadarkaa irratti sirra gaheera qabsoo akkasitti jijjiirra. Hunduma isaayyuu immoo ni jijjiirre. Mootummaa kana ka expose godhe waraana bilisummaa Oromooti lola Tigraay sana miti beekadha. Mootummaa junior partner addunyaa kanaa ta'ee gaanfa Afrikaa kana irratti mootummaa baay'ee barbaadamaa fedhii intarestii biyya wasii fi biyyoota kaanii guutuutii fi mootummaa bara dheeraa ijaarratan eediin adda addaa itti dhangala'e diqaan adda addaa kennamee fi waraana jabaa ijaaramee addunyaa irratti sadaffaa ture jechuudha. Nagaa eegsisuu filatamuu waraana akkasiiti. Afrikaa keessatti tokkoffaa ture. Isa akkasiiti kan nuti lolle. We export that kind of military. Warra akkasii kana nuti export godhe. Waraana bilisummaa Oromootu raafama sana fide diigumsaa fi shororkaa sanaa fi har'a bakka hundumaatti abbaan fedhe argee quba akka itti dhahu kataasise nuyi beekadha. Guduunfuu ni dandeenya har'a. Sadarkaa ittiin deemne qabna. Mul'ata qabna. Waggaatti maal hojjenna, lamatti maal hojjenna, shanitti eessa geenya bara kan immoo xumurra we have a plan. We have a vision. Kanaaf isini qabsoo gaggeessamtu kana keessatti qabsoon paartaayimariin hojjetamtu. Gargaaruu ni dandeessu. Absaa'uu ni dandeessu. Gargaarsi keessantuun garuu is a part-timer. Qabsoon immoo yeroo hundumaa full-taayimii barbaaddi. Hiika tuttuquu barbaaddi. Yeroo hundumaa beela'uu barbaaddi. Dheebochuu barbaaddi. Yeroo akkas taate haaluma kamii keessatti yoo compromising gootanii qabsoo Oromoo beektu godaannisa isaati qabdu, madaa isaati qabdu, anaannannaa isaati qabdu. Oromummaa isinitti dhagahamu sanatu jira. Kanaaf mee ilaalaatiin Oromoo. Har'a warri Habashaa akka warra Tigree dhiisaa silaaftu jaarroleetu hokoo qabatee dhaloota har'aa hoogganeetu ijoollee keenya waliin deebinee hiriyyaa taanee qabsoo gaggeessinaa jedhan. Warri Amaaraa immoo har'a warri akka Iskindirfaa yeroo mana hidhaarraa bahanii gara Yuuroop gara Ameerikaa miti kan isaan dhaqan quba qabaadha. Waan beekanii fi waan harkaa qabanii dhaloota isaanii fudhachiisaniitu hegemonii kaleessaa sana. Isa amantii tokko, biyya tokko, afaan tokko, sirna tokko jedhanii nama fudhachiisuuf hojjetan sana afaaniin osoo hin taane gochaan fudhachiisuu fi dhaqanii dhaloota isaanii keessa kaa'uu fi har'a bosona keessa kan isaan jiran. Kan Oromoo maaloo dharee inni firiijii keessa waan hodhitu waan qorritu jijjiiraa fudhachaa nyaatteetu woboon qajeelcha woboon akkas ta'e woboon as gore woboon achi gore jettee jirma guduraa irra keessu. Woboon dhiiga dhangala'aa jira, lafee cabaadha jira, lubbuudha bahaa jira. Daa'ima fittuu waggaa 15 haga 20 haga 30 kanatu biyya jijjiiruuf deemutti jira. Mul'ata dhaqabna. Mul'ata sana dura hin dhaabbatina. Noo goobanaa lubbuusaa maaruuti. Boru si'ii ka itti waaruu kan inni jedhe. Nuu miti. Nu wareegamaaf. Nu madoo dhaqabna. Dhiiga dhangalaana lafee dhaqabna. Kan itti waaruu si'ii. Ka boru itti waaruuf deemtani. Biyyee keessanii irraa baqattan irraa fagaatan sana yaaddan sana istireesii adda addaa isinitti fiddu sana boru argitanii itti waaruu fi dhiiga nuti dhangalaanuu dha xumura argata inni kun. Dhiiga keenya dhangala'ummoo akka inni iddoo tokkotti ititu akka ta'uu fi
gandaan amantiin kutaan lagaan nun qoodina waraana bilisummaa Oromoo dhiisaa maatii tokko gidduun galiina fagoo jirtu Oromoo irraa akkamitti akka oollu akkamitti akka bullu nutu beeka hin beektani isin odeessaan ololaan oduutiin argatu nuti immoo gochaan dhiigaan lafeetiin lubbuutiin keessatti waraanichi immoo maatii tokko haga fedhee biyyuu yoo ta'e taajjabbiitti hafu isuma walitti nama naqu malee nuti wal dhabuurra isa walitti nu naqu dhabuutu nu wayyaa jiru. Oromummaatiin yoo fagaattanii Oromoo taatanii yoo biyyaa baatanii nurraa fagaachaa deemtanii walitti nu naqxanii siniin wal dhabuu keenyarra siniin dhabuutu nuu filatama. Kanaaf iyyuu Oromoo nuti jenereeshinii isa shanaffaa kana. Jenereeshiniin shanaffaan kun mul'ata qabdi. Mul'ata keenya keessatti hirmaadhaa. Mul'ata keenya deeggaraa. Akka inni galma ga'u waan gochuu qabdan godhaa. Gochuun dandeessa yoo ta'e immoo summii nu keessatti hin facaasiina. Nurraa dhaabbadhaatuma nu laala. Gaafa inni galma ga'e kan itti waaru biyyi bal'oon sun Oromiyaan kan keessatti. Ani kanuman siniin jechuu barbaada. Yeroo hundumaa ummata disorganized ta'e, viizinii hin qabne, mul'ata hin qabne, akka ummataatti waliin beekne, waa uume hin hojjenne, waan uumame irratti immoo yeroo hundumaa wacaa ooluun ta'ina. Namni sin arrabsuuf dirrisaa siniin jennaan sinis dirrisaa jedhanii of yaamu. Namni nama arrabsu irratti abbaan of arrabsu jedhani. Dirrisaa mataatanii natina. With a vision. Visionii keenya immoo we are working on it. Inni sun immoo inuma oola, inuma bula malee, akkuma inuma tura jedhee, inuma urrammooti. Sanammooti dhiyaanneerra. Hanga lolleen lollu amma. Waan waggaa 50 adeeme, waggaa 45 keessatti qabsoo abbootiin keenya gaggeessan waggaa 5 keessatti dachaa 100 hojjenna. Kanammoo gochuufi nama biraan barbaade. Nama tokko daa'imuma kichuu kaleessa harka duwwaa lolaa ture har'a qawwee hidhate. Yoo sichi waggaa 5 dabalanne dhuguma alaabaan keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti akka isheen balaliitu. It's midnight ana biraati har'a amma sa'aatii kanatti halkan qixxee. Halkan qixxeen kun anaaf raga. In 5 years alaabaan isheen amma siniin jedhe suni handhuura Oromiyaa Finfinnee fi guutuu Oromiyaa keessatti ni balaliiti jechuudha. Eenyuyyuu jaalates eenyuyyuu jibbees. Maal hojjenne kaleessa hammam keenya turre amma immoo maal hojjetaa jirra hammam keenye diinni kaleessa lollee hammam gaha ture inni har'a lolaa jirru immoo hammam gahaa wiinaawut ni beeknaa jiru. Harka isaa micirree duubatti qabanneerra. Waan harka isaa keessa jirtu bilisummaa keenya holoqoqnee keessaa fudhachuu qofaatu nu hafe. Holoqoqnee keessaa baafachuuf immoo adeemsa deemaa jirru jiru. Adeemsa deemaa jirru kana keessatti immoo nu dura dhaabbatiina. Oromoon biyya keessaa dhumaadha jira. Bilisummaa isaaf dhumataa jira. Isaatti boritti waartuufidha dhumataa jira. Ganda laga kutaa amantiitiin isan qoodii yookaan Oromummaa keetii si kakadhuu dhiqadhuu keessaa bahi. Hanqanaachi immoo kooltu itti of tinii jedhu. Du'a yoo ta'e immoo as turteef hin duutu. Guyyaa keetti taanaan immoo aayiskireemii too muuxattuutii si ta'ee si ajjeesa. Kanuman siniin jechuu barbaada. Yeroo gaarii qabaadha. An eekkamsaaf hin dhufu. Waan ta'aa jiru, waan nu jeeqaa jirutu akkas na dubbachiisa. Qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti abbootiin keenya warri ilmaan itti guddisna jedhu nu dhiisaa isinis ilmaan sun guddateefi nuti ilmaan keessan kanaaf iyyuu nutu dhiise nutu keessaa bahee isaan wanti isaan hojjetanii waan nuti hin hojjenne hojjetan waan ta'eef naqaanessaa jedhiin na guddisee akka dhiisi taa'ee gadi keessaa baha. Hin dandeessa yoo ta'e hin danda'u hedhii dhiisi. Erga ani du'ee margiin harreen jette nun godhiidha. Wanti nu jeeqaa jiru baay'ee. Dhaabee ka'ee deebisee buqqisuuf rakkata Oromoon. Ijaaree ka'ee diiguuf rakkata Oromoon. Walitti fidee ka'ee gargar baasuuf rakkata Oromoon. Tokko ta'aa jedhee iyyaa ooletu halkan immoo waan tokko ta'e baqaqsuuf rakkata Oromoon. Saba akkasiitti nuti. Akkaataa kanaan immoo gabrummaan bara hamma kanaan irra turte akka dhuftu immoo hin feenu. Yoo san ta'uu baate immoo gabrummaa dadhabanne jenneetu uummata keenya nu dadhabe uummata keenyatti dabarfannee laattanneetu uummata keenya fala haa barbaaddu. Kan kanaachi qabsoo bakka buunee maqaa qabsootiin deebisnee immoo uummanni Oromoo sababa qabsaa akka inni rakkatu barbaadu.
Oromoon gaafa dadhabe gabrummaa nagaa qabdu mootummaaf gibira gabbaree siyaasa mootummaatti otoo hin bu'iin dhiitan jennaan dhiitamee fe'atan jennaan fe'amee taa'e jennaan taa'ee ka'e jennaan ka'e haa hojjetatu. Yoo kana immoo gochuu ni dandeenya jennee itti seenne immoo aarsaa haa jirra bilisa ni baasa. An kanaachi Oromoon gabrummaa nagaa qabdu akka jiraatu gochuutu irra wayya. Sababa qabsoo sababa gabrummaa jennee ummati akka dararamu gochuutu nurra jiraatu. Manipuleetiin godhinaa ummata Oromoo. Cubbuudha. Waggaa uumamee kan jiraattan ni darba lubbuun keessan boru. Leegaasiin sin lafa keessanii darbitan tokko immoo hin jiraatu. Jaba haqaaqama cubbuu urii qofaa ta'aa jira. Horii dhiigaa, horii cubbuu, horii dafqaa, horii lafee hin nyaatina. Sin hudha. Kanuman siniin jechuu barbaada. Walitti qabamtanii, sirbuu walitti qabamtanii, har'uma miira keessa galuu isa kana miti mul'ata qabaachuu nu gaafata. Yerooma waan tokko jiraatu qofaa dhufanii shubbisuu miti jechuudha. Waggaa shanarraa immoo maal hojjechuu yookaan immoo waggaa har'aa immoo maaliif walitti deebituu isa immoo waa kaa'adha. Namni gara deemutti hin beekne duudaa jaamaan nama iyyuu miti. Namni immoo bineensa kamurraa kan inni adda ta'u yaadee dubbatee walii galee karoorsee hojjetee wayitti bahuu isaati. Ammanuman siniin jechuu barbaada. Na of kalcha fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadha.